السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانك يا نجاش ولي حبيبي جدما كان نفي قدنا جماعنا بطرطو اللي راي وني الرأس ترجمني في سي لينجي ستوتا بوردي في لأنه مجلس برا كمال ما فورا تربة أما فولدرا كيني قد جف مكانات أف بكبوني استرجمني جرا ويارا لينجي راولي لينجي نرا كنا ماجروكون لينجي لينجي نكنا قال لي نموتنا تنبأ بكبونه دبلت لينجي فلي في لأنه فولدرا كيني جرو كنا في لأنه فولدرا كيني رفاجروكون في لأنه سينا كبيسة سينا أمة مسلمة إثيوبيا كيسة تجرا مني مسلمة إثيوبيا برا كل سجل شنت موتا جل كبي كابسوا دادا كجيسة توري كابسون سون يرو دان وابو سادو في هما سجل كيني هذا جامو صدر كسر لك كم توري كابسو كيني يرو سنا كيسة اللي توكو أوغنتو تكيني نوتي أفلن دبي مو بكفلن كيني مسجد كيني هاتودا وتما جيرات نوتي أمر في كنان غافين كون دبي يرو أما واسني مسلمة أوغنتو تسا مسجد سات أوفيساتي أكفلة تجاران الجميجرا cara kanatti fayyadamee hawaasni kan keenya baay'ee akka filannoo kana gaggeessuudhaaf hawaasa kan keenya hubannoo uumuudhaaf filannoo kana abbummaadhaan hooggannee haga xumuraatti akka raawwannuudhaaf leenjii dandeettii fudhachuudhaaf kan nuti irraa asitti argamne jechuudha. Aanaan kan keenya gandoota 17 fi magaalaa xixiqqaa 2 qabdi. Namoonni irraa asitti argamnee jirru namoota 3tu dhufnee jira. Namoonni 3 kun kilaastara 3 gandaan keenya sana kilaastaraan qoonnee gandoota sana bakka tokkotti finnee leenjii jalqaba kennu sana booda immoo koreewwan nufaana hojjetantu jiru kan biraa kana achitti hafan jiraaf leenjii kenne jira faana masjiida hunda irratti qaqqabsiifne awareness haala amma asitti nu kenname kanaan hawaasa biraan ga'uudhaaf qophoofnee jirra jechuudha. Waa tokkon jedha hawaasni muslimaa hawaasni kan keenya akkuma hawaasaatti qabsaa'uu beeka waa gaafachuu beeka gaafa waa argatee waan qabsaa'eef sana harkaan gaatee jedhu garuu itti fayyadamuu irratti rakkoo hamaadha qabna jechuudha. Sana keessaa tokko kun dhimma majlisaati jechuudha. Dhimma majlisaa kana majlisa kana keessa mootummaan harkaa baafatu hooggantoota keenya nuti haa filannu bakki filannoo keenya masjiida keenya haa ta'u jedhamee aarsaan guddaan itti kaffalame harka keenya gahee jira. Garuu ergan harka kan keenya gahee booda immoo majlisa kana hooggananii utubanii qabanii dhaaba kan kooti rakkoo kan koo isatu naaf horaa ana bakka bu'ee jira jedhanii qabanii adeemuu irratti qaama bal'aatu mul'ataa jira jechaadha. Harcaatii guddaatu jira qaama bal'aatu jira jechaadha. Hawaasni kan keenya gara fuula duraatti dhaabbata aarsaan guddaatti kaffalame ta'uu isaa baree ammas gaafa kun kufee ka'e lafaa kaanee qabsaa'uu irratti hin ta'in isa argame kana cimsinee qabannee gara fuula duraatti dhaabbata cimaa dhaabbata miila lama gadi dhaabbatee hawaasa kana qabee fuulduratti adeemu akka inni ta'u tumsaa akka inni godhuun ergaa dabarsuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahir Abdurrahman min jedhama magaalaa Jimmaa ganda Ginjoorraayi. Alhamdulillahi rabbiin kana nu agarsiisuudhaaf carraa kana argachuudhaaf alhamdulillah jedha. Wannan kana jedheef immoo namoonni hedduun kan utuu hawwuu utuu qabsa'uu itti wareegamee kan dabretu jira. Kan immoo utuu hawwuu umuriin isaa dabretu jira. Nuti immoo jiraannee carraa kana argannee waa'ee amantaa keenyaatiif akkasitti mari'annee marii qofa miti filannee dhaabbata keenya cimsina jennee nama nuu ta'u filanna jennee mirga guutuu argannee carraa kan argachuu keenyaaf akka dhuunfaa kootiittis ta'e akka islaamaatti ani ofii kootii jedhee kan jedhee booda uummanni islaamaa kana hedduun isaanii illee irra guddaan keenya hundi keenya alhamdulillah jechuu qabna jechuudha. Maaliif waan dhimma keenyaa kan argisiis akkana taasifnee mari'annee furmaata kaa'anna jennee takka wal filanna jennee yaanneen beeknu argannee isin qabnu carraa akkasii. Filannoo dhugaadhaan filannee wal gaggeessina jennee dhimma amantaa keenyaa kana caaruudhaan lafa qabsiifna jennee tokkummaa keenya arganne kana itti alhamdulillah jedha. Fuulduratti illee akkamitti akka cimuu qabnu yaada qabnu walii kennee utuu adeemne jedha. Alhamdulillah baay'ee na gammachiise carraa kana argadhee umurii kana rabbinaa kennee asiin idimee hawwa keessatti kan arguu kooteef alhamdulillah. Haala leenjiidha baay'ee namatti tola. Waan irraa hidhate illee buqamaan qabullee sinsila shakkeellee fixadheera jechuun nan danda'a. Waan sila na dhibaa turetu jira. Akkamitti uummanni kun walitti dhufee wal beekuu hin danda'u. Walitti dhufee akkamitti aanarraa inni aan dhufu inni gandarraa walitti dhufu akkamitti wal filata laata isa jedhus xiqqoo na qoqaa ture. Sanaallee deebii argadheera leenjii kanarratti baay'ee alhamdulillah. An amman irraa hubadhe keessatti uummata kooti qooduu keessatti uummata kaasuu irratti illee inshaallah nan hojjedhan jedhaan. Hawaasni dhiiraaf jennoo ta'utu hin jedhin xiqqaaf guddaa utuu hin jedhin namni umuriin isaa gahe waan kun kootummaa isaa itti beekee beekuu qofa miti itti amanee itti dhimma dhuunfaa isaa taasisee irratti argamee akka filatuuf akka maqaa isaa kennu akka of galmeessu akka bahee filatu jechuudha waama uummata keenyaa.
Maqaan koo Hussein Abdallaan jedhama. Godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa magaalaa Algaa ganda duwwaa tokkooti. Jimmaarraa kiiloomeetira 157 kan fagaatudha. Akkasuma karaa majlisaatiin waamichi nuuf godhamee nama bakka nu bu'uu filachuudhaaf leenjii irratti fudhanne deebina jennee waamicha kanaaf dhufnee jirra jechuudha. Yoo Rabbiin nu gargaaree akkasumas gara fuulduraattis itti jabaannee nama bakka nu bu'u filannee islaamummaa keenya, amantaa keenya, aqiidaa keenya kan jabinaan gadi dhaabbannaa jechuudhaaf dhufnee. Haalli hubannoo keenya amma kana durallee biyya hubannoo hin qabne keessa fagoo turree jirra. Bakka uummanni musliimaa ittiin yartuu ta'ee beekamu jirra. Amma yeroo akkas taanee dhufnee immoo uummata kana keessatti hubannoo gaggaarii, muuxannoo gaggaarii kan argannu baay'ee nu gammachiisaa. Inuma nuti illee gallee ilmaan keenya illee jajjabeeffachuudhaaf waan abdii nutti horuudha. Dhaamsa xumuraa gara fuula duraatti wanti ani qabu hawaasni musliimaa bakka jiru hundumarraa tokkummaadhaan amantaa gaarii kana, amantaa Rabbiin nuuf jaallatee jiru kana irratti utuu hojjetee ilmaansaa irratti guddifatee jaalalaa fi waldandeettiidhaan gara fuulduraatti mul'ate wanta gaarii tokko lafa kaa'ee ilmaansaa dhaalchisee waan jedhuun dhaamsa qaba. Maqaan kiyya Abdoo Kamachaan jedhama. Boordii filannoo aanaa Qabsaarra. Leenjii boordii filannootiif dhiyaachuu. Leenjiin kun baay'ee gaariidha. Haala gaariidhaan nu leenjisanii jiranii. Leenjii ifa ta'e bareechanii ifa godhanii nu leenjisanii jiran. Inshaallah Rabbiin egaa leenjii asii fudhanne kana gad buunee hawaasa keenya barsiisuudhaaf qophiidha Rabbiidha inshaallah. Akkasni filanneen beeknu duraanis waan barbaanneef hin filanne duraan. Inni kun immoo baay'ee fataa baay'ee waan namatti toludha. Haala kanaan Rabbiin inshaallah itti nu barsiisu. Dhaamsan naammadhu nu walii leenjinee asii gallee haaluma asii leenjii arganneen Rabbi jedhee akkuma kanaan dhagnee uummata keenya qabachiifnee uummanni keenyas kana carraa argame kanatti akka fayyadamu dhaamsa koo dhaamsuu barbaadu. Anwar Nazif aanaa Geerarraan dhufe boordii filannoo leenjii boordii filannoo biyyoolessaatiif hin dhufe. Haalli leenjii baay'ee bareedaadha. Karaa ammayyaawaa ta'een onlaayiniidhaanis akkaataatti galmeessan. Walumaa galatti akkaataa filannoon seera qabeessaa eleekshiniin firii ta'e eleekshiniin dimokiraatawaa ta'e akka gaggeeffamudha kan nuti leenji'aa jiru baay'ee nutti toleera. Inshaallah haga Rabbiin nu laaffiseen hubannoo gahaa arganneerra jennee yaalla. Haguma Rabbii nu hubachiiserraa gallee hawaasa keenya hubachiisuudhaaf haga sadarkaa masjidaatti jiru dargaggoota hunda dabalatee leenjisuudhaaf qophiirra jira inshaallah. Akkaataan hojiin itti hojjetamaa jiru silaagaa namni tattaaffiidha kan galmaan ga'u Rabbuma. Akkaataa tattaafatamaa jiruun garuu inshaallah success ta'ee milkaa'ee uummanni musliima biyya kanaa gaaffiilee waggaa dheeraa gaafataa tureef deebii isaanii argate jedheen yaada. Inni duraanii yaa'u qaamni siyaasaa bulchiinsi duraan tureef keessattuu mootummoota sirna mootummoota darbanii keessatti majlisa ofumaa filatanii akka barbaadan nama jaraaf ta'u filatanii kan jarri kaa'aa turan. Amma immoo gaaffiin baay'ee waggaa dheeraa gaafatamaa ture keessattuu masjida keenya irratti filannoon haa ta'u gaaffii jedhu majlisaachin በመስጂዳችን isa jedhamaa turedha jechuudha. Amma immoo gaaffiin sun deebi'ee masjida irratti geggeeffamuudhaafidha. Sa'o garaagarummaa guddaa qaba jedheetiin yaada baay'ee isaa. Uummanni musliimaa bakka jirutti gandaa kaasee masjidaa kaasee haga biyyaatti hundinuu filannoo kanaaf qophii ta'e of kennee majlisni maal fayyada jechuu dhiisee akkasumas immoo aqiidaadhaa fi mazhabaa wal qoqqooduu dhiisee kooti jedhetti amanee filannoo seera qabeessaa filannoo baay'ee milkaa'ina gonfatu ta'uu isaatiif akka godhu jedheen dhaama inshaallah. Muhammad Nur Abdul Samad jedhama. Guma irraan dhufee Jimman jira amma walitti qabaa boordii aanichaati. Ani amma dhufnee fi dhimma filannoo bakka bu'oota musliimaa irratti hubannoo fudhachuudhaaf leenjii fudhachuudhaaf dhufe.
hubannoo haala gaariitti fudhanneerra bifuma hubannoo fudhanne kanaanii gad deebinee filannoo haqa qabeessaa fi waan gaarii hojjechuudhaaf waan qopheessedha leenjiin kun. Kaanaa keenyaatti gandulee 15 jala jiran immoo gadi buunee hubannoo kana kenninee filannoon sirrii ta'ee fi namoonni bakka bu'aa musliimaa gaarii ta'an akka filatamuuf filannoo haqa qabeessa gaggeessuudhaaf qophiidha. Baay'ee namatti tola. Kanaan dura gaaffiin keenya gaaffiin uummata musliimaa filannoon keenya masgiida keenyatti waan jedhu dhaadannoo kanaanii qabsaamaa ture. Amma gaaffiin kun deebi'ee carraa kana argannee akkasittis dhiibbaa tokko malee leenjii kana karaa guutuu ta'een fudhannee gad deebinee hawaasa gajjallaa jiru hubachiisnee namni bakka bu'aasaa ofiisaatii akka filatu waan ta'eef gammachuu guddaa qabna. Baay'ee itti gammanneerra. Hanqinawwan as keessatti jiru dhimmoottan bajataan wal qabatu deeggarsa adda addaa jiru hawaasni jarmiyaan musliimaa kun cimee akka of deeggaruu danda'u akka godhamu irratti hojjetamuu danda'uudha qaba waan jedhu qaba dhaamsa. Filannoon kun gaaffii isaa yeroo dheeraa bubbule waggaattan dheeraadhaaf gaafataa ture. Mootummaa kanaan deebi'eefii jiru carraadha waan ta'eef kunuunfachuu akka inni qabu dhaamsa dabarsaa. Shamsaddin Sultan Ibrahim jedhama. Aanaa Oomoo Beeyyamirraa waa'ee filannoo majlisaatiin wal qabatee sadarkaa godina Jimmaatti jechaadha. Mariin yookiin leenjiin waan kennamaa jiruu fi leenjii isaa irratti hirmaachuuf hin dhufe bakka bu'aa boordii filannoo aanaa ta'e. Haalli baay'ee gaariidha. Leenjiin kun kanaan dura yeroo hedduu deddeebinee leenjiin kennamaa ture. Haa ta'uutii garuu inni har'aa kun baay'ee ifaadha. Maateriyaaliin qophaa'ees jira waan ta'eef maateriyaaliin irratti hundaa'amee qajeelfamni sun bifa ho'aa ta'een kan nu dhiyaataa ture waan ta'eef kan dura caalaa har'a baay'ee ifa nu ta'eera jechaadha. Leenjii kanaan dura nu kennamee fi walgahii kanaan dura mari'ataa ture irratti haalli filannoo kun numaafuyyuu gaafii ta'aa ture jechaadha. Baay'ee nu rakkisaa ture, gaafii nutti ta'aa ture. Yeroo galmee koree masjiidaa, koree filannoo boordii gaggeessuus nu rakkisaa ture. Har'a garuu daran ifa ta'eera waan ta'eef kana booda haala gaariidhaan keessa darbuu dandeenya inni yaadna. Kana booda gadi buunee sadarkaa aanaattis koreewwan filannoo boordii sadarkaa masgiidatti filataman gara aanaatti ol waamne leenjii kennineef jechaadha. Akkuma leenjii kana gadi buunee leenjii kennineef leenjii sana kallattiidhaan akka sadarkaa masgiidatti gadi bu'anii filannoo kana gaggeessaniif kallattiin keenya jechaadha. Dhaamsi ani dhaamu keessattuu dhimma filannoo majlisaa wal qabatu kun waan haaraadha. Kanaan dura hin baramne akka sadarkaa biyyaattis waan baramee miti waan haaraadha. Namni keenya baay'een isaa hubannoo hin qabu. Waa'ee filannoo kana hin beeku jecha. Nu dabalatee baay'ee hubannoo waan hin qabnee fi baay'ee itti rakkataa ture. Kanaaf keessattuu namoonni sadarkaa biyyaatti hayyoonni waa'ee amantiitiin wal qabatee jiranis hundi isaaniiyyuu xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii hubannoo guddaa itti kennanii filannoon kun yoo gaggeeffame faayidaa olaanaa akka inni qabu majlisa keenya ol qabuu keessatti gahee olaanaa akka qabu hubatanii namni hundi qaamni hundi jecha musliima namni ta'e hundi tumsa barbaachisu godhee fi filannoon kun akka milkaa'u gahee isaanii akka taphatanii jechuu barbaada. Xiyyeeffannoon guddaan garuu majlisa kana filannoo kana akka inni milkaa'uu fi namni hundi xiyyeeffannoo guddaa kennee gahee isaa bahachuu qaba waan jedhudha. Taajuu Sheekh Azariif baay'een faan jedhama. Dhimma Kossaarraash. Boordii filannoo godina Jimmaa miseensa jiraa ta'eetanii kanaaf hirmaadha. Hubannoon gaggaariin nu kennamaa jira. Nus sorannee uummata kana dhaqnee tajaajilee haqummaadhaan tajaajiluudhaaf qophoofne jirraas fudhataa jirra. Beekaadhaan filatama iddoo 3-5tti bahee filatama. Dargaggoon ganama filata, itti aansee dubartii filata, itti aansee bakka bu'aa jira, ulamaa filata, itti aansee hayyuu filata, kanarraan qonnaan hawaasa filata. Of kennee qophoofneetuma jirra. Filannoon kun haqa qabeessummaadhaan akka gaggeeffamu masgiidarraa ka'ee amma aanaatti aanarraa ka'ee amma godinarraa ka'ee amma oromiyaarraa amma jiddu galeessaatti haqa qabeessummaadhaan akka nu gaggeeffamu mirgee bara 1966 namoonni baay'een gaafataa ture achi ka'ee bara 12tti jiraatota Itoophiyaa jedhamu Itoophiyaa keessa jiraatamu muslimtoota Itoophiyaa keessa jiraatamu jechuu keessaa baanee gara muslimtoota Itoophiyaatti waamuu keenyaaf bareechinee gammannee waan jirruuf kun akka itti nuuf hafuu jechuu barbaanna. Miftaahuddin Jabaliin jedhama. Aanaa Manchoorraash. Dhimma islaamummaa keenyaatii fi kottaa walgahii leenjii qabdanii jennaan dhufnee leenjii har'a. Leenjiin kun gaafuma filannoo kana ilaalchisee alhamdulillahi rabbil aalamiin waan waggaa danuu hawwine kana
waa waggaa meeqaaf achi seenaa amne kana rabbi nuu fide jennaan amma kammoo amantaa keenya kana nama nuu ta'u filannee nama islaamummaa kana amantaa kana ta'u filannee akka jennu leenji'aar. Hubannoo gahaa argannee jirra baay'ee galatoomaa jenna. Hubannoo arganne kanas immoo akka hojiirra oolchinus akka bakkaan geenyees immoo gizee keenyatti fayyadamnu. Goma leenjine kana waan dhatti jiru kana gadi buunee masgiida keenya irrattis ummata keenya irrattis wallaalaa beekaa keenyas isa hubatus isa hubatinis hubachiifne akka galmaan geenyu jedheen ummata kootee dhaama. Maqaan koo Nazim Nasir Muzayyan jedhama. Kanan dhufe godina Jimmaa Aanaa Saxxammarraa dhufe. Filannoo Majlisa Laalaadhaaf filatamee jechuudha. Filannoo guddoon gaggeeffamaa jiru. Yookaan gara fuulduraatti gaggeessaa jiru gaggeessuudhaaf asitti barumsa argachuu yookaan filannoo eegalchiisuudhaaf kan jedhu. Kanaaf dhufnee jirra. Hubannoon arganne hubannoo bareedaadha. Hubannoo teekinooloojiin ol qabate kan gara fuulduraattis nu gargaaru waan kanas akka yaadannootti yookaan immoo akka muuxannoo gara boodaa dhufutti kan galmaa'ee taa'udha. Haaluma ammas itti baranne immoo deemnee dhannee hawaasa keenya bakka masjiidaatti bakka argannetti yeroo jedhame keessatti walitti qabnee hubannoo akka kennu abdiin qaban. Jamaan musliimaa dudduubatti hafee jiru kun yookaan immoo akka tuffatamu akka eenyutti ilaalan kun kan caala cimee uummata bal'aa qabna yookaan amantaan kun uummata bal'aa qaba waan ta'eef akkuma kanaan teekinooloojiitti gallee filannoo kana caalu yookaan immoo uummata keenya daguugnee masjiidota keenya jiru daguugnee galmeessinee dookimentiidhaan ka'aa deemaa filannoo gaarii akka gaggeessinu jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junaid Abdurrahim jedhama. Kan inni dhufe Limmuu Kossaarraayi. Gaheen hojii kiyyaa koree boordii filannoo majlisaati. Nuti amma daataa namaa galleerra majlisa kanattis baay'ee gammanneerra. Sababni dhufnee fi leenjii leenjistootaa fudhachuudhaaf dhufne. Hubannoo amma akkaataatti filannoo gaggeessinu hubadheera. Hawaasa hubachiisuudhaafis qophii gahaa argadheera. Dhaamsa xumuraa majlisni keenya gaa waan barbaannu arganne hawaasni keenya dammaqinaan akka bahee nama isaaf ta'u akka filatudha kan hin dhaamu. Haruma hojjadu titumuri harakarusi kayosi dura milkeesi.